darbite ani ishii sadarkaa ishii arrabsitu gaafi ani dhimmi anaaf lubbuu maallayni sababaa kiyyaan gartee fuudhame maallayni kun nama kuma diiddamaan kanan dhaqqabadhaa maayikii maallaqa jedhe hanganatti alastaayeen callisiisi nurraa maayikii irratti qabi dhimma lubbuuti hoggaa kana ishiin yaaboo innis haqa qaba kanaaf iyyaamee obsaa irra laalinaadha nama kuma diiddamii takka achi jira arra yoo dhugaan lakkii dhugaan nama kanaa hin jiru kayya taate fuula rabbiitti wal gaafanna rakkoo hin qaban achirratti ganna buusanii amma ibsaa abbaa jaalala maayikii barate anaa kabala jedhu ibsaa abbaa jaalala ittan dawwale akkaantii nan ergeef obsi obsi gaafu yeroo tokko ganna arban kun Okay. obsi yaa maayikii obsi Mete obsi waan joollala obsi. obsi maayikii obsi jannata darbuun kun hamta taraa takka bicha miti obsi taraa duraa ibsaa abbaa jaalala anaa kabala amma akkaantii naafaa ergu keetan ergeef niin dawwaleef meeqanaan jedhe birri Itoophiyaa 250 jeen hay ambar waan birri 5,000 seen dubaree maayikii narratti muutii narratti qabsiisanii ganna arbanii maali dabi ol deebisaa jiinin jeen onni na deebisan hoggaa kana amma son nan banadha jedhu asleen dhufe asleen haasaatee fixee maayikii banadha yaa maayikii maallaqa namaan jeen achirratti alastaayeen kunis dhaabii boo maayikii nurraa irratti qabe kun maan nutti afaan banee iyya dhimma lubbuun namaati achirratti ganna darban hoggana callise jedhe Okay. sababbiin gabbee achirraa raggateef kanaan siin jedhe deemee na raggatiin jette na xiqqeessite hogganan jechuun. Ara Hamza ammallee gaaffii deebisaa hin jiru. Gaaffiin Gaaffii ani deebisaan harkadeen siimaa dhageeffadhu. Aboora dhiisi kaanatti hin dawwaliniititi yaasane laayibirraan jiraanii gartaana dhiisi kaasaayiba. Gaaffiin ani gaafadhe deebisaa siitiin siimamaaki. Akki je'e maaliif sababaan itti si gaddarban maali jennaan ani isaanii haasa'u jiruun aboo maallaqa namaa jennaan lubbuu namaa caalaa nurraa ussisiisi miutirra qabi ja'anii gizee kana maakiinis jette innilleen haqa qabaa haasawaa kana keessa antanan fudhadhemma innilleen haqa qabaa wahiitu iyyisiisu jira itti dhiisaayi itti deddeebi'ee amma gurbaa wajji walitti dawwallee maal goonee je'ee haase as keessatti manni himate gaddarbuudha so wanna kana keessatti bakka viidiyoo san yoo dheeyxee nu garsiiste gaariidha inni bakka tanatti maal akkanaan ja'anii je'ee himate hin qabu jecha amma isin lamaan jee kana malee. Hayyee dhaggeeffadhu ammas biratti maaltu jiran seeni በጣም ያሳዝናል hayyee maaltu jiran beeyta Hamza gizee inni amma miciyyoon achi biratti miciyyoo nuti Oromoo micootana guyyaa sadi guutuu Oromoon garsiisne nuti micootana achi dabarsanii as dabarsanii ijoolluma amma maallaqa irraa qabna jedhu kanaawu inni arrabsee ture mana kiyyatti amma live wanti keessaa hunda saanatti afudhatullee Hamza siifin erga warabbal kaaba namni dhugarra yoo dhaabbatee rabbiin boru qabriidha baqar namni hundi ni awwaalamaa miti isa TikTok jechuun TikTok yoo jaan hin deemu bar sigara abbaan fedhe yoo na jibbeellee haqara dhaabbachuun qabu ilmi namaa hundi ne jechuudha yoo na abbaan fedhe wanni jechuu baatis aannin fide TikTokiin alhamdulillah ni waraaba jechuudha. Joolleen inni baafatee garee maafiyaa joollee san nuti na arrabsaa hun turre isaatu joollee tana xura godhu ture maakii mana maakiitti nu arrabsiisaa jirti jaanii didanii mubaarak mana bansiisanii ani immoo mana mubaarak hin dhaqu tubbiin mana kanatti eegalamtee jennee ustaaz atillee gizee sanni jirta ture achirra jechuudha. Sigalee joolleen nu arrabsitee gaafa gabbuutu gaddarbuun ture isa joollee lameen tan gaddarbuun ture garuu dhimmi yoon isaan gaddarbeelee dhimma san miciyyoo isaantu harkaa qabee dirqama galchuun irra jiraata. Tokko fudhadhu mana kiyyatti Alex Taayyeedhaan gizee Alex Taayyeen nuti miciyyoo lubbuu miciyyoo irraa haasa'u ture miciyyoon tun lubbuu ifin ajjeesaa ittee ittee iyyuu jirti. Ati akka nama tokko fudhadhu nama ofiin ajjeesa jee jiru maallaqa 5,000tiif iyyuun maal jechuudha. Uummanni Oromoo maallaqa kana maakiitu anaatu kafala anaan masluufummaa fudhata
يونجي حافظي والله ناقي جبسيسو أني والله إن اللي نجنة تنلكي مسلوف ما جيجرا مسلوف ما نفوت تجاني على فاتي بمبارك مسؤول ما إيه مسلوف ما نفوت النجاني جي هاتي فاتي في ونين أصو مالين كلكين هندوفين درا نتيني خفلا متيون تون هاباتو جاني غافا مالك نتيلي فتشو ديم نسان غستي خيسة تورا رفانيو قباون قبل مالك خنا وافدتشو خنا قبان قبل إسان نفوت نمني جينجور أنيس نفوت نمني جينجور نسادين مالك آتي لك فتي خنتي مسلوف ما نفوت نيو خجنة جراني بيديون جراتي توكو بيديو سنافيدو لما فا أليكس تاين gabbuusi miti nurraa callisii jee malee nurraa callisii muytu itti qabi haasa'uu hin dandeenyu jee maamma bayaan akka ijoollee xiqqoo wallaahi billaahi jechuun akka ijoollee islaanama guddaami akka ijoollee xiqqootti muyitii banatee iyyuu ture maallaqa kanaaf namni fiigee badu hin jiru namni biyyaa badee hin jiru liqii namni gaafa namaa liqeessu Hamza liqii kana guyyaa booruu kafallannee fuune garuu guyyaa booruu suni nu harkaa miiciyyoo tana hin harkanne laal Oromoo tana miiciyyoo itti liqeeffannee fuutana yoo hin fidin maallaqa kana akkamitti uummanni kun nuu kan uummata kanarraa maallaqa fuudhuu hin dandeenyu dirqama miiciyyoo fiduu nurra jiraata dhimmi nuti dhimma maallaqa osoo hin ta'in dhimma lubbuu namaatu dursaati maamma bayaan obsii maallaqa amma osoo miicoon sun duute arra waa'ee maallaqaa namni haasa'u tokkolleen hin jiru ture jechuudha. Ara mama bayan rabbis doa usi gizin jon jolin usi gizin anja abo mama bayan kanas irraan dubbadheef jechu abo mama bayan kunis haqa qaba mee irra laali na gizin jon kan ani saa dubbachuu jiru narra darbee anjecha san jechuun barbaadu gun dhiifamanii jaagaa narra because haqni xiyya dabaa waan jiruuf Alex taayee ilma sharmuuxaa news tamonustu jee kan ani saaf dubbatu jiru haqa qabaa jechuun Video san nin fidaan sinjee Hamza ammas keessa seenee laayivii keessa seenee nin fide jechuudha. Ilma akkasii jaarrabse mee namni isa garee maafiyaa maakii na waliin achiran irra na xaqqeesse jee sagalee baafatanii aboo Maammed ka akkana abooti ka akkasii yoo jaan ani Maammed bayaan dhiifama nin gaafadhaan. It's okay dhiifama na guddisa malee annan xiqqeessu. Inni anaaf obboleessa kiyyaa badii ani isarraa qabu haamtuun isarraa qabu hin jiru inni garuu garee maafiyaa hojii dhaabbatee na arrabsu ture dhiifama na godhe bala'u ja'aniini as gahee jechuu dubbiin nama walitti qabatee anillee akka inni na abaareetti ilmoo inni dhale sanis abaaree isas abaaruun hin danda'a hin dadhabu ture garuu an nama waan akkasii godhu miti nama adabaa fi kabajaadhaan guddate waan ta'eef hin arrabsineen itti hin dubbanne jechuu maallaqaa dursamoo Hamzaati gisee akkuma keetitti maallaqaa dursamoo lubbuu namaatu dursa osuma seera Osuma mana seeraatu deemnee anaaf Maamma bayaan micoota nala liqii jira erga jedhamee seerrinu liqii daleedee haa kafaltu jaamale amma haa kafaltu seerri jawulleen hin jiru. Lubbuu namaa bahaa jirtu irratti maallaqa hin dubbatiin Maamma bayaan hin kafallaa hin dinnee nu obsiidha baqa Maamma bayaan obsa dinnaan manni gizee rabbashamu gabbuuseen isa gabbuusuun immoo ani isaaf kabajaa dhabeeti miti kan isa buuse wal dhagahuu dinne Maamma bayaan muyitii baafatee garee maafiyaa hattoota jee arrabsuu jira ummata because hattoota saataani maali saataani dhimma silaa qabanne xumura osoo qabnu arrabni isa kanama arrabsu ture muyitii kaasee arraba miti gabbuuseen aslillee bika jeetti jechuudha asli nuni deebisaa fi sunnan ilaallatu garuu akka mana kiyyatti asliin ka jedhe nama mana rabbashu maaliif nama walitti neeyxaa isa qofaa miti kan hin buuse ammas hunda isaanii dhumarratti buuseetiin TJ fi obboleessa kiyya qofa jeetiin nama lama hambise. Nama meeqan buusee ol deebise jechuun dhumarratti aaree jechuudha. Hin buusne isa qofa buuste yoo jettan san qabrii keessanii fi rakkoo biraan irraa qabdanii anumaa isin jechuu hin danda'u jechuudha. Tole galatoomne. Ammas viidiyoo gabbaasaa jeelee viidiyoo tiyyallee haa gabbaasu amma viidiyoo ani wanti qabeettellee gabbaastas amma tana dhaapuga makkee haasoyte anaatu amma gaafata Maamma bayaan tole Maamma bayaan taranteeti dhagay wanti amma isiin jette waan amma waan ni dubbatta na dhagay waan amma makkiin jette kanarratti haasawa amma isiin haasoyte kanarratti lakkii waan akkanaa narra keeyse wanni ati jettu ni jira waan akkanaa makkiin narra keeyse ta'ati jettu ni jira waan amma isiin haasoyte kanarratti wallahi Hamza kiyya
Oke oke Hamzah kiyya arra lahdiidhaan seenuu ta'a gurra kiyyaa fi ija kiyyaa fi arraba kiyya kana rabbiin ittiin na gaafatu ta'a. Maayikiin dhugaa kiyya dhossite. Hamzaa namni darasaa ta'e ustaaza ta'e wallaahi sanuu ishiif kabajuudhaaf jecha achi taa'e malee guyyaa lama hin qaraasifnen siin jedha Hamzaa. Hirriballee hin rafne obboleessa kiyya. Dhaggeeffadhu. Hirriba hin rafne rabbi obsi jeen hirriba hin rafne. Inimaa muutiin narratti qabamuun osoo guyyaa lamaan kan osoo hin ta'e yeroo jalqabarra yeroo nan garee maafiyaa ajaja garee maafiyaa dhossuuti irraa kan ka'e muutiin natti qabu eegalte jechuun maayikin. Kan gama biraa dhiise haqa kiyya haa dhossitu waan feetellee haa jettu soba narra keesse dhimma ani irratti arrabse miyyoo lubbuudha kajaan Hamzaa qumaarri laalalaan qumaarri taphatamuu argeetan aboo qumaara taphatamaa jira rabbi si sodaadhaas sababa qumaara kanaatiif jecha liqii namaa eda baabaa sheerriyaat fudhateen achumaan maayiliin sun narraa hafe. Arras sababa qumaara kanaatiin narraa hin hafini je'eetan achitti akka qumaaraatitti walitti taphata kun birrii 7,000 irraa qaba kun birrii 2,000 hangas jidduutti milyoon ofan ajjeesa jette maaltu naan geereen qumaara jidduu tanatti deema hangana jidduutti namni kumni diiddaman kanarratti maayikii bansiisee billaa aleeka maallaqa milyoon amma kafalaa jettee ishiin itti jitu kana. Milyoonuu dhugaa kiyya artee jirti abbaatti dhimmamee lubbuuti irraa ana baase isuma kana kafala maal walloltanii miti jettee dubbate milyoonuu achirratti sababa ganna darbuu sani Hamza dhugaa kiyya dhoositee dhaamsi kiyya irraa xumura Hamza obsi kaasa adeemsa wanta kanaa kan nigaasa maama bayan haasawaa jirraa miti. Adeemsa amma wanni itti gabbuuse jette ummata achi gubbaa taa'u haasawatti dhiisuu dideetiti ummata san arraba fofokkotaa je'eenii jette jechi kun jira wallahi okay arrabni baada ani maallaqa dubbadhee Hamza anas taayyeedha namni naa jecha na tuttuqe akka waa yeroo san akka jedhutti akka nuti aboo rabbi sodaadhaa ilaala akka nuti maayikii rabbuma sodaadhu yaa obboli dhugaa nama hin nawwaalin akkatti maallaqa fuune hin beeyti alas taayyeen akka nuti maallaqa itti fuune hin beeku Hamza akkamitti akka itti fuune namni sun hundi hin beekan lubbuufin baay'inamni natti diigamee har'a kanatti hin diigamne banadhee dubbadha nurraa callisiisi gaana yeroo inni naan jehuun aaree jecha san jedhe alas taayyeedhaan. Mana rabbash ani gabbuusu mirga hin qabu mana kiyya yoo rabbash namni dhadhaa qoy irraa akkuma reemtana si callise sanii obboli obsi sababa sanirrattiin lubbuudhaaf anaaf lubbuu Hamza amma walumaa galatti akka amma ishiin haasawwitu kanatti dhugaan kiyya baan jiru dhugaan kiyya uummata Oromoo kana hundarrattan dhiifadheen ammoo dogongora ani fedhadhe arrabaa muxuggadhuu fi akka gartee jechan taane ishiin jechuu kiyyaafu osoo ishiin ta'in ofiifu ofittiin gaabbe arraba kiyya sitti si arrabsee jilmifadhatan dhiifama gaafadha rakkoon qabu dogongora isheeti obboleettii tiyya namoonni ma arrabsanaan jettanis obboleettii tiyya dhaggeeffadhu ni intalati ni obboleettii tiyya waan taateef nan araarfadhaa walitti fa'aajina dhiifama immoo akka dhiifamallee naa gootu nama kun torban kanarratti dhiifama gaafadha ta dhugaatii yaa rabbii biratti hin dhiisa jechan taane ishiin jechuu kiyyaaf dhiifama kan naaf gootu dhugaan kiyya haala kanaan hin bahu Hamza ta arraba ishiin immoo dhiifama hin gaafadhan lama ta dhimma viidiyoo siirii jettatanis Hamza obsi ta dhimma viidiyoo siiriitii fi abarsaa jettanis والله كلام رب العزة والجلال تنسي غلطا أنيت يتتنان أسرع أسين فن أسي أك أجندا غغغريتنا فانين دبت مالي كيسك يخنا ران دبن أكنت الأرسيباني غراسي غبكسا وبلا سزاك أنيت يران بان يونان دوغمان كنن أسجدين كيسان كنن أباروتة
Ani itti hanjamaa yeroo ishiin viidiyoo lammaffaa viidiyoo ishiin na arrabsitu akka argeetan jecha san dubbadhe malee keessaan illee abaareetti hin beekan. Afaanin haa dubbaddu maleen. Kuni kana haa dhimma ammoo maareetiif falfalaa sanis hanjamatti hin godhan. Akkas fiixadhaan aariidha sun aarii sun. Rabbiitu beeka kan godhuu fi dhabuu kan kee rabbiitu beeka. Mee takka.